Radio Simbirtuu. Waaqa gurraacha, waaqa bokkuu sibiilaa, waaqa shanangataa, waaqa sagaltaman garbaa, waaqa dargan booranaa, waaqa ciicoo gurraattii, waaqa siiqqaayyoo, barri nagaa ta'u, bariin nagaa ta'u, galgalli nagaa ta'u, ganamni nagaa ta'u, handuula mirgaa naa galu. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya Oromiyaa keessaa biyyan baa jirtanii kun raadiyoo Simbirtuurraa kan darbu qophii gaafa guraandhala 8 bara 2018 guyyaa kamisaa. Har'a oduu fi qophii idilee imalaa hin qabnu sababa adda ta'een wanta dhiyaanneef dursineef kultii guddaa sin gaafanna. Kan dhiyaatu amma saatii booda kan nu qaqqabee hiriira guddaa godina Wallaggaa bahaa aanoleen 3 kanneen akka aanaa Leeqaa Dullachaa faa aanaa Arjoo faa walitti qindeeffachuudhaan hiriira guddaa Arjootti kan godhametu dhiyaata. Achirratti nama dubbisneerra hiriirri sun maaliif bahamee eenyurratti bahamee maaltu ta'ee ka jedhuu fi dhimmoota isaa wal qabatee nama achirratti argame dubbisneerra isatu dhiyaataa jechuudha. Muuziqaa gabaabduu kanaa booda qabattee deebi'a. Akka xumuraatti waliin tura. Dhandasuu Dulaati. Bariida kanarratti ummati bal'aadha kan dhibee afalmate sagalee isaa ummati qisuma jiru mee beekamu tokko ummati faayidaa argachaa waan jirreetiif ummati kun faayidaa argachuu malu haa argatu kan jirra. Inni taanee jiru immoo dhimmoonni siyaasaa maneedhaa keessa jiran hidhaan asitti daddabalamurraa akka isaan gadi lakkifaman kanneen akka bakka leeqaa bajanee isaarra akkasumas taaddisee hordofaa fa'aa machiin abba baafaa jennee kan nuti taane. Sadaffaan hawaasa mootummaan naannoo Oromiyaatti gadi buusee tamsaasee jiru akkuma aanaa keenyaattis akka godina keenyaattis agarsiis gaggeeffamaa waan jireef kun qixa uummanni godina akka gaggeeffamudha. Matureen hiriira keenyaa jechuudha. Namoota baay'eetu ba'e. Namoota baay'inaan agarsiis taasisanii jedhuu danda'u miti 13 fardeen jiru. Mootoraan kan deeggaran jiru konkolaataa baajajii adda addaa mul'atu kana ture. Kamisaa har'aati kan isin hiriira baatanii aanaa kam keessatti magaalaa kamitti kan isin baatan? Godina Wallaggaa bahaa Najmaatoo magaalaa Adooki. Warra magaalaa qofa moo uummanni baadiyyaas dhufeera? Uummata baadiyyaa aanolee ollaa kan Leeqaa Dullachaa fi aanaan Lookummaa hirmaatanii gandoota baadiyyaa hundi isaanii irratti kan argaman hiriira kanarratti. Deebiin isinii kennameera qaama mootummaarraa? Qaama mootummaarraati deebii nuti gaafanneef bulchaa naannichaa dhiyaatee haga deebiisuu danda'u deebiseera kaan immoo qaama olaanaaf dabarsa fideera kaan immoo abbootii biratti fudhatee galee irratti kan hojjetan jiru waadaa galeera garuu waadaa isaanii kanatti naman isaa waan ta'eef. Uummanni har'aa nagumaan bahee nagumaan deebi'ee galee moo miidhaan jira moo hin jiru hiriira irratti? Uummanni akkuma ganaa baheetiin nageenya isaa seeraan eegamee innis uummati hundumtuu wal dhaga'anii horii bittinneessaa nageenyatti ramadanii jirus hiriira karaa nagaa ta'eetiin gamaa gamanaan yookaan immoo xooraa fi hiriirichaa irratti eegumsa addaa gochuudhaan kan isaan meeqamanii. Polisi Oromiyaa ammoo hiriira kana ciina gama Joorraa fi Kaasmee Dogoroo kan jedhanii nageenya uummata keenyaa eegaa turanii sagalee isaa bifa bilisa ta'eetiin dhageessifatee gaaffii isaa bifa bal'isa ta'eetiin gaafatee uummanni keenya kan inni manatti deebi'ee walladoo fi walii baay'achuun immoo sirna hiriira guyyaa kutaa hawaasaa kamtu ba'e irra jireessa dargaggeessa moo manguddoo moo hojjetaa mootummaa moo baadiyyaa moo magaalaa moo? Baadiyyaa guutummaa baadiyyaa gandoota keessaa uummanni nuti hin jiru. Magaalaa keessa jiraataa hundumtuu argameera. Hojjetaan waajjiraa kamiyyuu adda hin seenne barataa barsiisaa hin jedhamne kan irratti argamu uummata hundumaa hin danda'ama. Lakkoofsa uummata kanaallee kan itti beekamu hin qabu. Ibsa koreen giddugalaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo guyyaa 10 taa'ee boodaan inni baase yoo dhageessanii jiraattan akkamitti hubattan isin warri qeerroo aanaa Arjoo? Ibsi mootummaan baase bareedaa ta'u baasii kanaan dura gaafataa turedha. Baasiin kun barbaachisaadha deebiinsaa keessaa tokko afaan Oromoo akka afaan federaalaa ta'uu kan jiru namatti tola gaaffiin kun yoo ta'e argametti deebiin kun yoo ta'e argame gaariidha. Inni kan biraan kan nuti barbaadu siyaasaa mana hidhaa keessa jiran immoo osoo kan nullachiisin deebii kana nullachuu isaan immoo gaafii hin argamu irratti. Immoo miidhaan akkasii sagaleen keenya dhageessifatamuu qabaadha kan nuti barbaanne. Kanaaf ibsa isaa kana irrattis dhiyaachis immoo sagaleen uummata akka kennatu kan jiru eeyyamaa akka ta'ee jirudha. Ibsa kana keessatti akka tokko kan nuti hubanne jiru. Dargaggeessattis iyyateera ibsi kun qeerroon Oromoo qabsoo keessanitti fufaallee kan jedhu tokko achi keessaa qaba qabiyyee ibsa sana keessaa isin ammatti fuftu moo dabartanii gootu moo akka durii sana fuftanii qabsoo gosuuf deemtu moo dhaabuuf deemtu? Nuti qabsoo keenya yeroo kamitti dhaabuudhaaf hin deemnu.
yeroo itti gaaffiin barbaachisutti qabsoo keenya itti fumee gaafatina inni gaafanna malee qabsoo irra duubatti deebinee asi mootummaan baasuuf dhiisas inni kun yeroo kamiyyuu isaan ni baatu garuu bara tokko inni gaaffii keenya gaafachuudha yeroo kan argame uummati keenya badaa jira waan ta'eef seeroo aanaa keenya kanaa wajjin hojii keenya hojjechuudha. Ibsa dhaadhoo nama baase kana akka jedhee hundumasaa lafarratti hojiirra oolcha jettanii abdattu? Nuti kana eegaa jiru. Akka miidiyaa irraa dhageenyaa jirutti waan baay'ee kan dalagaa jiru garuu kan gargaaru aanaa keenyatti tokko hin mul'achaa jiru. Kanaaf gara fuulduraattis jalloota amma kana sirreessuun hin waan hin yaadne nuti qabsooma keenya maaliif jedhamee namoota qabeessa namoota ajjeefatan aanaa keenya irratti akka aanaa keenyatti godhe isaan ammayyuu ajjeefaama jiru. Akka Oromiyaattis reeshoo isaa yoo ta'u isaan kun ajjeefaama jiru. Nama tokko lama tokko jiramee miidiyaatti bahee nuuf hundatti malee guutummaa guutuutti ofiidoon jijjiirameera kan jiru itti amanaa jiru nuti. Amma akka aanaa arjootti haaromsaa booda mana murtiitti poolisii keessatti bulchiinsa keessatti hooyya inni hin jiru yookaan warruma duratti achuma turantu warruma nama ajjeesaa hiisaa baantu jiru ammas akkuma sana. Hooyya inni uumame xiqqoo karaa bulchiinsa aanaa haala keessaa kan godhenne bulchiinsa aanaa haala tokko uummata fa'aa qabu garuu bulchiinsa aanaa qofa malee kan aantummaa uummataaf qabu tokko illee hin jiru ture. Amma yeroo daldaloodha pirezidenteessaa dhufan ammas isaanis akka tokko uummataaf aantummaa kan isaan agarsiisaa jiran baay'ee nama toludha kanarraa kanatti namoota maqaleessa deengatti aantummaa uummataa kan hin qabnee fi loogiidhaan firaa fi dagalagaan illee kan wal qoodanii uummata gaggeessaa qabdu. Aangoo hin gadhiisnu aangoo nyaatti walolaa ta'u uummanni kan gidduutti faayidaa dhabaa jira. Akka fakkeenyaatti kaasuu kan danda'u gandoota lamatu jira. Ganda Gomboo fi ganda Haroo Gummaa kan jedhamu ibsaan fooliin isaa waggaa shan kan ciise. Eebbisiiyyuu aanolee kana kan bulchan hooggantoonni sadii walirraa bu'aniiru. Sun hoogganaa kanaanis jijjiirama agarsiisaa jiru. Kanaaf ahamsi gaggeeffame kun akka aanaa keenyatti jira jechuun hin jiru dhibba yoo hin jire malleeyyaas. Televezyiiniin Oromiyaa yookaan OBN kan jedhamu Itoophiyaa jechuu baay'iseeraa jedhu namoonni maaliif Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba akka wanta Oromoon ofiisaa fedhee Itoophiyaa ijaareetti akka barbaadee harmisaa fi harkisaa irratti citeetti Itoophiyaa tiksee jaalatee akkasiin gaheetti dubbataa jira televezyiiniin sunaa jedhu dhuguma. Oromoon gaaffiinsaa Itoophiyaan haa jiraattuuf jiraachuu dhiisuudha moo ofii kiyyaan lafa kiyya irratti abbaa biyyaan ta'aa mirga kiyya naafaa eegamuudha. Otoo gaaffiin Oromoon deebi'iin tokkummaa Itoophiyaa jedhanii iyyuun kun akkamitti ilaaltu qeerroon? Namni gareessaa macheessaa ture irratti nama daawwachaa afaan sana eeggatu. Kana garuu yeroodhaaf akkuma nuti illee dubbannu gara kan nu godhe dirqama yoo haa ta'u malee karaa miidiyaa akka jiru. Miidiyaan kun kaleessa gochoota gadee keessa ture yookaan miidiyaa boqqolloo yookaan waan biraa jennee waamaa ture haa ta'u gara uummataa ta'antummaa agarsiisuuf jecha miidiyaa dorgomaa tokko ta'ee mul'atee raawwatatti. Garuu boodatti kan kaleessa jijjiirame kun boodatti kan biraatti jijjiirama ta'aa laata kan jiru. Kun miidiyaan kun keessaa hojjetaa nama kan hojjetu waan ta'eef namni yoo jijjiirame miidiyaan sun jijjiiramuu danda'a. Kanaaf miidiyaa kana ammaa fi ammaa booda garuu hin beeku. Kuba
keenya sanyiin abidda keessatti margaa. Abidda keessa